daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Ashamaa harka fuune. Sagantaa guyyaa har'aa keessatti gaafiif deebii artiist Jaamboo Jootetii fi akkasuma artiist Hacaaluu Hundeessatii waliin goone akka armaan gaditti isinii dhiyeessina. Ani Garbii Nuuretii itti dhiyaadha. Baganagaan uftanii bagasina garree halkan gaarii dhuunfaa ta'uu waliin bashannanaa waliin qabannaa ergaa waliin dabarsinaa galatooma bagasinaa garree. Yeroo turis walagarree jira baala barbuutiin baga walagarree baganagaan uftanii baganagaan nu eegan galatooma. Nama ol qabaadaa callifnee haa yaadannu. Just please a minute of silence. This is regard for all those youngsters who lay down their lives for the beloved country of Oromia. Ogutak Chalisa, 1 minute silence, please. Guys, turn to face that way. Turn to face that way. My hair. Galatoma, thank you very much. Galatoma. Ega kan agartan kuni Jaamboo Jootetii ega torbaan lamaaf taa'icha Torontoo keessatti godhee booda shoowii yookaan agarsiisa baay'ee bareedaa ta'e kan namni lakkoofsa baay'inaan irratti argame uummannis baay'ee gammadee rakkoo tokko malee gargar galan isaa fi Hacaaluu Hundeessalleen sagantaa san irratti nama baay'ee gammachiisanii turani. Jaamboo kan duraan duraa deemuu keetiif dhugatti baay'ee gaddina. Mee Torontoo kana akkamitti ilaalte walii galatti? Qopheessin irratti uummanni Torontoo hamilee guutuudhaan nu faana dhaabatee baay'ee gammannee jirra. Egaa hundumaanuu guddaa galatoomaa jenna koominiitiidhaanis uummata jiruunis nu faana dhaabbatanii qophii keenya nu bareessaniiru baay'ee galateeffanna. Naannoo adda addaa bakka baay'ee deeyxanii jirtanii wanni Torontoo kanaan adda godhu ni jira jettee wanni ati adda jira. Torontoon kan adda godhu ka Torontoon manguddoodhaan kan guutamte. Warra akka Garbii kana faana? Malee kana achi wanni hundi isinii ta'eera. Wanni hundumtuu nu ta'eera baay'ee gaariidha hundumaanuu galatoomaa naa jedheenye. Isaan akka gaariitti jennaan duuba naannoo kana eega dhuftanii booda haalli hiriyaa kee kan jaalattu kan ta'e Wallisaa Hacaaluu Hundeessaa wanni irra ga'ee jira wanni nama kolfisiisu. Egaa wanti irra ga'e baay'uma silaa bakka deemetti inni muudoon dhabu waa'uma afaanii kanaanii amma yeroo gabaabaa kan itti dubbachuun hin ta'u garuu gara fuulduraa TV Oromooti irratti isiniif dhiyeessina gaafa deebinu yoo rabbi jedhe gaaffii goonaa achirratti isiniif dhiyeessina muudannoo nu mudate amma qophii biraa qabna gara biraa deemuuf jirra. Tole egaa amma asirraa yeroo kaatan DC deemtanii DC irraa as deebitanii jechuudha. DCtti sagantaan tokko akka jiru dhagahamaa jira. Sagantaa kanarratti fi Hacaaluu fi namoonni adda addaa illee argamanii mee warra argamus maqaa tuqiitii waa'ee sagantaa kanaas gabaabumatti nu ibsina. Waa'een sagantichaa gargaarsuma ijoollee biyya keessatti miidhamaa jirtuu fi kanneen achirraa argamu harki dhibbi kan immoo guutumaan guututti kan ijoolleedhaaf ergamu artistoonni achirratti argaman Hacaaluu Hundeessaa, Abdii Nooressaa, Daawit Makonnin, Tuujii Muddeetii fi anis Wallisaa Jaamboo Jootetii nu hundumtuu achirratti argamna. Koottaa nu faana dhaabadhaadha. Midhaamsa kootika. Koottaa uummata haa gargaaru nama rakkina keessa jiran ijoollee madaa'anii hospitaala jiraniif kan ergamu. Kanaafuu koottaa nu bira dhaabadhaa jennee uummata DC jiranii fi naannawa sanitti argamaniif dhaamsa koon dhaabadha. Guyyaan isaa waan? Guyyaan isaa Bitootessa 19 yookaan immoo Maarchi 19. Amma sanbatuma dhufu kana jechuudha. Sanbata guddaa nu fuuldura. Irratti qophooftanii jirtanii akka gaarii? Qophoofnee jirra qophoofnee koottatoo wajjin bashannanaa ta'u uummata keenya gargaaru. Yoo akkuma asii kanatti gootanii uummanni baay'ee bashannanuu ta'anii jechuudha. Raawwamaa. Tole egaa isinis gartee aarsaa adda addaa dhugatti kaffalaa jirtanii fi galanni keessan bilisummaa ta'u egaa gaafa yeroo biraa asitti deebitan wal agarra uummatatti illee dhaamsa siif dhaamna. Egaa Jaamboo Jootee nagaan galii karaa gaarii siif haa ta'u jenna. Jiraadhaa isinis lafa nagaa jiraadhaa ijji nagaa walitti nu haa beebistu.
Tole fayyaa ta'e. Fayyaa ta'aa. Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu mee Torontoo kan akkamitti ilaalta? Ulfaadhaa Torontoo baay'ee jaallanne, baay'ee itti gammanne, baay'ee wal bohaarsine, baay'ee isinitti gammanne. Kunoo ka amma karaa fi garaa adda nama baasa jedhanii deebi'uuf egaa. Ulfaadhaa waa maraafu Galgala bashannanaa sana akkamitti ilaalta? akka ajaa'ibaati. Jaalalaa fi kabajaa uummanni kee as jiru sii qabu. Akka ajaa'ibaati. Maal guutuu Oromoodhuma addunyaarra jirutu ni jaallata. Dhugaadha garuu Torontoo fi naannoo biraa waan adda godhu jira. Sitti fakkaata waan adda jira. Waan adda godhu homaan agarre Oromoon amma yeroo ammaa kanarratti waan gaarii irra jira akka kiyyaatti. Walii birmachaa jira. Kun itti fufuu qaba. Yeroon isaas yeroo dirqamaati. Waan bareedaan arge. Mee gabaabumatti akka dhaamsa ta'uuf Oromoota as jiruu fi ka biyya jiru akkamitti ilaalta? Garaagarummaan jiru. Oromoon egaa Oromoon as jiru isa biyya jirurraa I hope barnoota akka guddaa fudhatu waan haala amma jira waan amma deemaa jiru kanarraa Oromoon akkaataa kamiin biyya keessatti walii birmachaa jiru naannummaa irratti gandummaa irratti gosummaa irratti otoo hin ta'in Oromummaa irratti akka ittiin walii birmachaa jiru kana laale Oromoon inni biyya alaa jirus akka kana godhu abdiin qaba. Kuni maaliif namni naannoo malee dhalatee hin jiru, namni ganda malee dhalatee hin jiru, namni gosa malee dhalatee hin jiru, namni balbala malee dhalatee hin jiru jechuudha. Yeroo kanatti akka gosaatti, akka naannootti, akka gandaatti, akka balbalaatti yaaduun baajata diinni itti ramadee hojjetu caala akka Oromoon wal xalaftu kana akka gochaa jirutti lakkaa'ati. Kanaaf namni waan salphaa otoo hin ta'in waan ulfaata waan yeroon gaafattu kana hojjechuu qaba jedheetii yaada ulfaata. Tole egaa Hacaaluu Hundeessaa egaa nagaan galii gaafiif deebii gabaabduu waliin goote. Hedduu si galateeffannaa yoo dhaamsa biraa maayii qabaatte. Dhaamsi biraa gaafa Maarch 19 jechuun bitootessa 19 Waashingtan DC irratti hoolii bareedaa keessatti qophii macaaftuu lamni qopheesse tokko jira. Achirratti Oromoon Waashingtanii fi naannoo isaa jiru akka dhufee nu faana dhaamsa walii dabarsuun jedha. Galiin achirraa argamu ijoollee biyya keessatti miidhamaa jirtu kanaaf ta'a gatii ta'ee fi achirratti uummanni Oromoo akka qooda fudhatu abdiis nan qaba akka nurraa nafne jedha galatoo. Mee artistoonni achirratti argamu ta'an eenyufaadha? Artistoonni Daawitee Mokonnintu argama, Abdii Nuurasaan jira, Jaamboo Jooteen jira, Tuujii Muddeen jira, anillee jira gaa. Tole egaa hedduu fayyaa ta'e hedduu galatoom. Galatoon. Egaa xumura sagantaa keenyaa dura akkuma isaanuu jedhanitti beeksisa isiniif qabna. Beeksisni kunis Maarch yookaan bitootessa bultii 19 bara 2016 magaalaa Waashingtan DC keessatti waldeenni Maccaaf Tuulamaa sagantaa bashannanaa bal'aa isiniif qopheessee jira. Sagantaan bashannanaa kunis akkuma isaan jedhanitti gargaarsi asirraa argamu yookaan bu'aan asirraa argamu barattoota biyya keessaa wayyaaneedhaan madaan yookaan hidhaman yookaan rakkoon adda addaa irra ga'ee gargaaruudhaaf kan oolu. Kanaafuu guyyaa san akka achitti argamtanii artistoonni akka Abdii Nuuressaa fi Daawitee Mokonnin, Tuujii Muddee akkasuma Hacaaluu fi Jootelleen irratti argaman jechuudha. Kanatti aansuudhaan bitootessa 19 bara 2016 Oromoo TV'n magaalaa Torontootti sagantaa addaa qopheessee waan isin eeguuf jecha guyyaa kana waajjira waldaa hawaasa Oromoo Torontootti akka argamtan jechuudhaan koreen qindeessituu isin afeerti. Galatooma.